akkaataa hattuu himoo keessan isin waliin itti fayyadamaa jirtu ofirraa beekuu dandeessanii fi ofirraa itti baasuu dandeessaniin isin argisiisa. Sana qofaa miti himoo keessan yoo bilbilli isin jala akka tasaa ta'e isin harkaa bu'ee badee namni biraa fudhatellee akka nama sanirratti itti cufuu dandeessanii fi hattuun feeteeyyuu himoo keessan akka isin duuban seenuu hin dandeenye hamma bilbilli keessan harka isaa ga'utti jechuudha. Bakka fedhe taa'ee himoo keessan akka namni isin hin xalafne tasumaa akka karaa hin banneef akkamitti karaa itti cufuu akka itti dandeessaniin isin barsiisa. Daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha. Sekendii muraasa keessatti akkamitti akka sirreeffatan osoo isinitti hin dheeressine isteeppii xiqqoon akka sirreeffataniin isin barsiisa jechuudha. Sitiinkii malti divaayis jedhamu qofa sirreeffatuudhaan himoo keessan eeggatu ni dandeessuun isiniin jedha. Maarree isinilleen chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf warreen chaanaala Oromaan kanaaf haaraa taatan hundi keessanuu sabiskiraayib godhaati. Chaanaala yeroo dhiyoo keessatti baroomsaaf jedhamee banamee yeroo dhiyoo keessatti hordoftoota baay'ee argate jaalatamummaa guddaa hordoftoota isaa biraa kan argate chaanaala Oromaan sabiskiraayib godhaati. Mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan affeerraa kiyyaa hamma dhuma viidiyoo keenyatti akka nu daawwattan viidiyoo keenyallee laayik godhaa hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaa nama bira hin gahin bira akka ga'uuf yoo ofii beektanillee obboleeyyan keessan kan hin beekne biraan ga'a akka sirreeffatan isiniin jedha. Yaadaa fi komii qabdanillee komantii irratti nu kaa'uu hin dagatinaa. Asuma wanni isin beeksisuu barbaadu tokko warreen telegiraama keenya hin qabnelleen porofaayila keenya jala eega seentanii karaa harka bitaa keessanii yeroo tokko gamana butuudhaan ABO bakka jedhu irratti yeroo tokko cuqaasuudhaan sana booda akka kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa bakka telegiraam jedhu kanarratti cuqaasuudhaan irratti cuqaastanii maatii telegiraama keenyaa taatanii guruppii keenyatti dabalamtanii baroomsa keenya guyyaa guyyaan achirratti gadhiifamullee karaa telegiraama keenyallee ittiin nu hordofuu hin dandeessanii yaada qabdanillee achi jalaa waan barbaadan gaafatuu ni dandeessanii isiniin jedha. Amma kallattimaan karaa baroomsaa isin dabarsaa nan deebi'aa na eega. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefun tana mata duree irratti isiniif tuquuf yaaletti jechuudha. Waa laman isin argisiisa jedheen ture himoo irratti tokkoffaa irratti namoota baakgiraawundii keessan ta'anii dudduuba keessan ta'anii himoo keessan isin hatanii hannaan isin waliin fayyadamanii fi akkasumas namoonni biroolleen akka haak isin hin goone akka deebi'ee isin hin hanne himoo keessan hayyama keessaniin malee akka namni biroo seenee isin waliin hin fayyadamne akka itti ofirraa dhoowwuu dandeessan akka itti karaa ifirraa itti cufuu dandeessan isin barsiisa jedheen ture. Egaan kunoo amma himoo kiyya keessan jira. Himoo keessa seenee jira jechuudha. Sana booda egaa himoo keessa seentanii bakka porofaayila keessanii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda akkanatti fuula kana qabatee isinii dhufa. Yeroo tokkoof sitiingii kanarratti ni cuqaastu. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee dhufa. Kan isinirraa eegamu piraayivis bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kan isinirraa eegamu asirratti kun akkuma argitan mallattoo bilbilaa kan irra jirtu manage device bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Yeroo akkanatti inni fuula kana qabatee isin dhufe mi'amma kan isin argisiisu bilbila keenya namni tokko nu boodaan harka irra kaa'ee akka haak nu godhuu hin dandeenye yookaan himoo keenya akka namni hatuu hin dandeenye akkamitti godhatuu dandeenya akkamitti daandii itti cufuu dandeenya kan jettaniif jechuudha. Otoo hin rakkatiin isteeppii xiqqoo kanaan sirreeffatuu ni dandeessu. Isteeppii kana hordofaa. Malti divaayis kan reefu isiniin jedhe isa kana jechuudha. Setingii kana duwwaa sirreeffattanii himoo keessan eeggatuu ni dandeessan jechuudha. Boodigaardii harka keessaniin himoo keessan godhachuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Malti divaayis bakka jedhu kanarratti sanduuqa tokko argattu fuula dura isaatti jechuudha. Amma kiyya cufaa jira akkanatti bilaakii jira jechuudha gurraachome. Kanaafuu sanduuqittii kana gamana yoo bantan fakkeenyaaf sanduuqni kun banamee yeroo inni samaawii fakkaate jechuudha. Namni barbaade himoo keessa seenee isin waliin fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Carraan himoon keessan haak ta'uu jechuudha bal'aadha jechuudha. Kanaafuu akka kanaan ni cufattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma kiyyamee baneen isinitti argisiisa ni bana jechuudha. Sana booda amma asiin gadi yeroo jala kanatti gadi buune enable waan jedhamu argada jechuudha. Sanduuqa san banuuf jechuudha enable godhaa jechuudha. Okay, amma sana booda kallattimaan ni banamaa jechuudha. Enable erga gootanii kunu akka kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Multi device kunu amma banamee jira jechuudha samaawii fakkaate. Amma bilbila fedheen namni jechuudha kompiitara illee ta'e bilbila illee ta'e seenuu ni danda'a jechuudha. Himoo kiyya jechuudha akka barbaadetti haakna godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akka namni haakna hin goone yoo barbaadan jechuudha shakkii tokko malee bilbila keenya mataa jala kaawwannee rafaa bullaa yoo jechuu barbaadan jechuudha multi device kan jedhamu kana irraa ni cuftu jechuudha. Sana booda kun yeroo isin irratti cuqaastan akka kanaan dhufa kun akkuma argitan mallattoo geengoo kana keessatti diimaa isinitti argisiisa jechuudha. Kana booda namni tokko seenuu hin danda'u jechuudha. Akkuma asirratti argitanii display multi device jedheeti question mark mallattoo gaafii fuuldura kaa'ee nuuf kennaa jechuudha.
wanta kana hundumaa cufuu feetaa display godhuu feetaa jedhee kan nu gaafatu kana eeyya jennaan nu asitti gadi buune display bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha. Sana booda already ni cufamaa jechuudha. Kun akkuma argitan amma cufamee jira jechuudha. Samaawii fakkaatee jira. Imo kiyya amma booda namni tokkolleen seene haak godhuu hin danda'u jechuudha. Akka nama bodyguardii qopheeffatee lafa kaawwateeti jechuudha. Namni tokko seenuu hin danda'u jechuudha. Okay? Kanaafuu bifa kanaan sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Isa lammaffaarratti kan isin argisiisu namoota background keenya ta'anii imo keenyaan waliin fayyadamaa jiran hattoota akkamitti ofirraa baasuu dandeenya kan jedhudha. Kunoo asirratti argattan otoo fagoo hin deemin online bakka jedhu jalatti ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf maani namni tokkolleen keessa jiru imo kiyya ana duwwaatu itti fayyadamaa jira jechuudha. Kunoo biyya nan keessa jiruu fi guyyaa nan imo kana banadhe waliin asnaaf kaa'e jechuudha. Namoonni birallee iyyuu akkanatti seenanii jiraatan biyya inni irraa seenee fi sa'aatii inni itti seenee fi guyyaa inni itti seenellee waliin as isiniif kaa'a. Yoo fakkeenyaaf waan akkasii asitti argitan irratti cuqaastu yeroo tokkoof. Yeroo isin irratti cuqaastan akka kanaan isiniif dhufa. Kanaafuu isin fakkeenyaaf asirratti jechuudha cancel yoo fakkeenyaaf karaa harka bitatti cancel isinii fida fuulduratti log out jedhee isinii fida jechuudha. Nama sababa keessa hin jirreefin isinitti himaa jira jechuudha. Okay? Kanaafuu isin cancel gootaniif duuba deebisuu osoo hin taane nama san ofirraa keessa baasuuf maal gootu log out bakka jettu kan karaa harka mirgaa jiru tuqxanii jechuudha. Ofirraa keessaa baastanii jechuudha. Sana booda namni suni eeyyama keessanii malee seenuu hin danda'u jechuudha. Eeyyama keessanii malee immoo akkamitti akka seenuu hin dandeenye yoo isa kana cufattan jechuudha. Multi device kan jedhu kana yoo cufattan namni eeyyama keessanii malee yoo isin koodii kennitaniif malee seenuu hin danda'u jechuudha. Kana bantanii yoo dhiistan abbaa fedheetu imo keessan seenee fayyadamuu danda'a jechuudha. Keessaafuu namni duraan imo walitti banattaniin yoo isin boodarraa nama sanii waldhabbiin isin gidduutti uumamee ofirraa baastan namni sun koodii hin barbaachisu jechuudha. Kun banaa taanaan kallattimaan imo keessan deebi'ee seenuu danda'a jechuudha yoo ofirrallee baastan. So kanaaf waan kana cufadhaati haala kanaan sirreeffadhaa imo keessan yaada tokko malee shakkii tokko malee namni tokko osoo imo keessan jira jedhee osoo sin sodaachisin itti fayyadamuu dandeessaa jechuudha harka keetiin sirreeffattee jechuudha. Maarree egaa viidiyoo kana ilaaltanii xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf jechuudha. Chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatina. Warri maatii keenya hin ta'in hundi keessanuu subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Barumsi dabalataa viidiyoon dabalataa akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaayachuu keessan check godhadhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon barnoota baay'eetu akka keessa jira. Chaanaala kana keessan deemtanii waan barbaadan sirreeffatuu ni dandeessan. Gar fuulduratti illee viidiyoo babbareedaa viidiyoo haala yerootiin wal qabatuuf viidiyoo ammayyaawaa ta'e quality olaanaadhaan viidiyoo qulqullina olaanaa qabu jechuudha. Fuula HD'n kan waraabame jechuudha. Chaanaala kanarratti isiniif hin dhiyeessa jechuudha. Kan isinirraa eegamu chaanaala kana subscribe gootanii na hordofuu duwwaatu isinirraa eegama. Gama Facebookaatii fi gama Telegiraamalleetiin. Viidiyoon har'aaf qopheeffadhe immoo asumarratti kan raawwatu ta'a. Yaada keessanillee komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.